sagalee waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 26 18 hanga 22tti erga waliin dubbifanne booddee mata duree akka jedhamu irratti walii wajjin ilaalla. Tarii mata dureen kun baay'ee dheerataa, gaarii magodhaa dhaggeeffadhaa. Amma iji kee iddoo boqonnaa isa waaqayyoo si abdachiisee argutti lolli si teellaa jiru si biraa hin diibu. Dubbadhaan harkaa fuudhaati sagalicha. Amma iji kee iddoo boqonnaa isa waaqayyoo si abdachiise sana argutti lolli si teellaa jiru si biraa hin diibu. Amma immoo akka jettanii ofirratti dubbattu, amman iddoo waaqayyoo na abdachiise sana argutti lolli na duukaa jiru na biraa hin diibu jedhaa dubbadhaa ofirratti. Iddoo kana nan dubbisaa seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 18 irra kan jiru. Waaqayyoo ergaa kana namoota baay'eetiif fidee kana booddee namoonni baay'een keessan mata duree kanaan akka deebii gurguddaa isinii jiibu waaqayyo natti himeera waan ta'eef. Yisihaaqis jedha iddoon sun boolla bishaanii isa hojjettoonni bara Abrahaam abbaa isaa qotanii warri Filisxiyaan immoo erga Abrahaam du'ee duuchan deebisee qochisiise maqaa dura abbaan isaa ittiin moggaasee tures deebisee fi hojjettoonni Yisihaaqis dachaa sana keessaa qotanii burqituu bishaanii achitti in argatan. Tiksoonni warra Geeraar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksitoota Yisihaaqitti qoccolloo in kaasan. Sababii isaan bishaanicha isatti falmaniif Yisihaaq maqaa boolla bishaanichaa Eseek jedhee moggaase. Eseek jedhee moggaase. Eseek jechuun falmaa jechuudha. Kana booddees hojjettoonni isaa boolla bishaanii kan biraa hin qotan. Isarrattis immoo warri Geeraar qoccolloo ni kaasan. Yisihaaqis bishaanicha Sixiinaa jedhee moggaase. Sixiinaa jechuun amajaajii jechuudha. Yommus Yisihaaq achi adeeme boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isarratti garuu namni tokkollee qoccolloo itti hin kaa'amne. Kanarratti inni amma waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera, nuyis biyyicha keessatti ni baay'anna jedhee maqaa boollichaa Rehoobotitti moggaase. Rehoobot jechuun bal'inaa jechuudha. Sagaleen kun nama sirriitti dhaggeeffateef ergaa guddaa of keessaa qaba. Yisihaaqi biyya Filistiyaa keessatti yerootti qajeelfamuma waaqayyootiin amman iddoo boqonnaa keetii sii kennutti, amman aara galfii sii laadhutti biyya Filistiyaa keessa galaatee jiraadhu jedhee yerootti waaqayyo Yisihaaqiin gorseedha. Akkuma abbaa isaati Yisihaaq yeroo baay'ee kan nuti arginu daandii abbaan isaa irra deeme irra deema. Mudannoon abbaa isaa mudates isa mudateera. Kanaaf boolla abbaan isaa kanaan dura yeroo biyya Filistiyaa sana keessatti galaatee ture hojjettoota isaatiif haadhee itti fayyadamaa ture. Yerootti Yisihaaqi lafa abbaan isaa kaleessa burqituu baafachuudhaaf dhama'ee garuu loltootaa fi warra Geeraariin baqatee utuu inni itti boolla lamman tokko raari'amu argina. Iddoo kana yeroo baay'ee isaa yeroo ilaalani waaqayyo maaliifitu warra ari'an warra isa dorsisan maaliif waaqayyo Yisihaaq irratti dhiisee kan jedhamu namoonni baay'een yaadotii garaagaraa hin kaasu. Maaliif akka waaqayyo Yisihaaq irratti warra Geeraariin dhiisee barsiisa kana keessaa sirriitti ni argattu. Yeroo tokko tokko nuti kiristiyaanonni maaliif waaqayyo gaa'ila koo irratti nama dhiisee? Maaliif waaqayyo eebba koo irratti nama dhiisee? Maali waaqayyo utuman tajaajiluu, utuman 10 keessaa tokko kaffaluu, utuman soomsaalotiin dura kee jiru maaf lolli natti deddeebi'a? Maa namni jechaan nama deessa? Maa abbaan argee akka argetti na waama jechuudhaan yeroo tokko tokko
yerootti sammuun keenya dhukkubu ni jiraata. Warra akkasii kunis sagalee kana deebisaas keessaa ni argatu. Walumaa galatti egaa kaayyoon Waaqayyo Yisihaaqiif qabu maalidha? Kaayyoo Yisihaaq ofiisaaf qabus maalidha? Waaqayyo maaliif burqaa Yisihaaq irratti warra Geeraariin dhiise kan jedhu qabxiiwwan gurguddaa kana sadan irratti ni ilaalla. Amma iji kee iddoo boqonnaa isaa Waaqayyo si abdachiise sana ga'utti lolli akka si biraan deebineef fakkeenyuma Yisihaaqiin fudhadheen barsiisa kana xumuraa. Obboleessi nuti amma argitu kun Yisihaaq jechaadha. Kaayyoon Waaqayyo Yisihaaqiif qabu maali? Maa inni kaayyoonsaa? Yeroo tokko maaliif lolamna inna malee Waaqayyo kaayyoo kaminurraa qabaa jennee yaadne hin beeknu. Tarii Waaqayyo Yisihaaqiin balleessuu barbaade? Waaqayyo Yisihaaqiin boqochiisuu hin barbaanne? Waaqayyo Yisihaaqiin jiraachisuu hin barbaanne? Yeroo tokko faarfannaa cookoo faarfanna. Akkuma ati jettee haa ta'u gooftaa jireenyi koo ani sirratti of gatee dhiiseera waa'ee koo. Faarfannaan kun nama milkaa'uu dadhabeef faarfata. Bakka ergaanii asiin jennaan asiin na diddee, achiin jennaan achiin na diddee, asii yaallaan asiin na diddee akka barbaadde ta'udha. Egaa kaayyoon Waaqayyo Yisihaaqiif qabu inni guddaani waa muraasa oliitti ilaalla. Waaqayyo Yisihaaqiin miidhuu hin barbaanne. Obboleettii koo, obboleessa koo, sagalee koo dhagaa kan jirtu yeroo gaa'illi kee jeeqame, yeroo jireenyi kee jeeqame, yeroo hafuurri kee jeeqame, keessumaa yeroo Waaqayyo namatti itti gaa'ila godhattee heerumuuf kaate sun qilleensitu tokko kee gargar si baase, yeroo itti gaa'illi kee sheeppii dhabee bifa dhabee akka ta'e taate waa Waaqayyo si jibbee sitti hin fakkaatin. Akeeka siif qaba, kaayyoonni siif qabu, kaayyoonni namicha kanaaf qabu dhaggeeffanna. Kaayyoo Waaqayyo Yisihaaqiif qabu inni tokkoffaan maalidha? Warri barreeffatan barreeffadha. Burqaa bona mirgisee ganna gogu kennuuf hin barbaanne. Yisihaaqiif burqaa inni jalqabaa argame sun inni Yisihaaq argatee deebi'ee burqichi warri Geeraar dhufanii irraa ari'atan sun Waaqayyo itti naafee warra Geeraariin irraa ari'atu hin taane yeroodhuma Yisihaaqii burqaa isa jalqabaa sana saaqee Waaqayyo dursee ilaaleef burqaan kun hin taa'amoo hin ta'u. Naannoo baadiyyaatti warri dhalattanii yeroo burqaa gabbisan, yeroo itti burqaa burqituu lafa keessaa boonoo galchanii ogeessa bishaaniitti dhufee ilaala. Burqaa gannaa bonaati moo burqaa tabba jalaa cabdee yaatudha? Burqaa yeroo gannaa kana keessuma naannaa Shawwaa kana burqaa baay'ee jira. Tabba jalaa cabsatee ba'a. Lolaadhumatu cobee burqaa ta'a waan ta'eef bona garuu hin jiru. Isa kanaafitu ogeessi bishaanii dhufee ilaaleetu burqaan kun sirriidha, burqaa gannaa bona yaa'udha waan ta'eef jedheetu beekamtiitti kennee. Isa booda burqaan kun gabbifamee namoonni baay'een akka kanatti burqituu lafa keessa burquu akka kanatti kan fayyadaman iddoo baay'eetti lageen baay'eetti argeera. Kanaaf Waaqayyo Yisihaaqii fi burqaa Yisihaaq jalqaba qote kun burqaa akkamii akka ta'e ilaala. Burqaan Yisihaaq jalqaba argate kun egaa burqaa waqtaawiiti. Burqaa takka gogee takka dhufu, burqaa ganna mirgisee bona badu. Waaqayyo waan akkasii ijoollee isaatiif kennuu hin barbaadu. Burqaa akkasii Yisihaaqiif kennuu hin barbaadne Waaqayyo. Namni yeroo waan tokko argee dhabutu wayyoo jedha. Wayyoo na agarsiisee na dhowwate, ituma immoo na agarsiisuu baateera ta'e jedhu namoonni baay'een. Waaqayyo waan nama agarsiisee nama dhowwatuuf tokkollee hin qabu. Siin ta'u taanaan ituu hiddi isaa lafa hin qabatin, ituu baay'ee sirratti jan godhatin sitti adda baasa Waaqayyo.
keessuma batalee yeroo ammaa kana ijoolleen baay'een keessan gaafa madaamiin abidda taatee isin gubdu gaafa walii ta'uu dadhabdanii ayyibanni summoo meendaan isaanii gaarii ture haallichi naa ta'ee ture garuu jedhu dudda duuba isaa du'a jira. Kanaaf Waaqayyo lola kaasa. Ishee kanan irraanfatin. Sababii Waaqayyo meendaa bareedaa utuu nyaattu utuu hojii qallaalii hojjettu lola sitti kaasee mana sanaa si baasuu fi booda isaa du'a jira. Utuu duuti kun sirratti hin ta'in Waaqayyo lola kaasee mana sanaa si baasa. Kanaaf Waaqayyo siisteemota akkas akkasii fayyadama. Lammaffaa immoo waan hundumtuu dhume gaa'ilatti galuun lafa jettanitti waama xiqqootiin lolli ka'ee namicha wajjin gaa'ila qabachuuf jettanii wajjin gaafa gargar ba'u gaafa diigamtan ayyoo nan madaa'e nan salphadhe nan cabe isatti namnee qabeenya kootti namnee yeroo kootti namnee ittaniin gaddinaa. Maaf akka Waaqayyo qilleensa kaasee nama sanatti adda isin baasa. Maaf Waaqayyo akka lola kaasee gidduutti utuu gaa'ila hin qabatin gidduu galee Waaqayyo nama sanatti adda si baase duwwaa taa'ee daqiiqaa lamaaf yaadi. Ituu itti heerumta ta'e yoona inni harkuma isaatti duuta ta'a. Yookaan da'umsa irratti isa biratti duuta ta'a. Yookaan dhala sitti gadhiisee kan biraa fuudhee siin lafa onaatti si baasa ta'a. Waaqayyo ariifatee ijoollee isaa waan hin taanetti hin kennu. Kanaaf Waaqayyo dursee siif ilaala. Namni sagalee koo kana dhagaa jirtu harka kee ol kaasiiti. Waan mana koof ta'u, waan naaf ta'u, gaa'ila koof kan ta'u, jireenya koof kan ta'u Waaqayyo dursee naaf ilaaluu jedhaa dubbadhaani. Himana laga daga zaga bara daga dola vano mandaya kidai dai dai basso koma ne vento la di gantar dai gele de be ne shekanoman dadi gatu di bano mantake aborra ulive me sheke adoga sake alpen tursei la lawake buletiko ublesako gailati tigaluf jet mana tigaluuf jet biyya tidhaquuf jet lafa tidhaquuf jet dursee siif ilaalu Waaqayyo. Inni lammaffaan kaayyoo Waaqayyoo Isiyaaqiif qabu burqaa booraa yookaan gala gaggalaa isa yoomillee hin calallee burqaa isa lammaffaa sanni sitinaa jedhee moggaase kana kennuuf hin barbaanne Waaqayyo. Ilaala burqaa gala gaggalaa burqaa booraa horacha waan naman gammachiifne waan naman boqochiifne waan kana maallaanne waan jireenya namaa jeequ waan dheebuu naman baafne kana garbicha isaa Isiyaaqiif kennuu hin barbaanne. Obboleettii koo harka kee ol kaasi ergaa kanan sirratti dubbadha. Waan dubbadhu kana gaarii goote yoo na dhaggeeffatte mana keef jireenya kee bara kee irratti ta'a. Jireenya booraa, gaa'ila booraa, mana booraa, qe'ee nagaa hin qabne, jireenya nagaa hin qabne Waaqayyo dabarsee siin kenneen. Inni sadaffaanii burqaa calalaa fi burqaa gabbataa iddoo inni itti boqotuuf hojjettoonni isaa itti galfatanii fi innis immoo dunkaana isaa dhaabbatee Waaqayyoon galateeffatu burqaa Rehoobotiin kennuuf waan barbaadeef Waaqayyo burqaa Sixinaadhaaf Isheek irratti warra Geraariin akka ari'anii Isiyaaqiin gara Rehoobot akka hin dhufu kan godhan barbaade Waaqayyo. Yeroo tokko milkoomina daqiiqaa muraasaatti gammanna Waaqayyo garuu milkoomina muraasaatti nu hin gammadu. Isa sirrii nuti itti galateeffannu isa dhalli keenya boritti dabartee Waaqayyoon galateeffattu nu kennu barbaada Waaqayyo. Nuti waan irraa barbaanna Waaqayyo waan bara baraa nu kennu barbaada. Nuti boqonnaa ishee irraa barbaanna Waaqayyo kan bara baraa nu kennu barbaada. Kanaaf kaayyoon Waaqayyo inni guddaanii ishee Isiyaaqitu Isheek irratti affeeratee Rehoobotiin biran ga'u ture.
sitinaaratu to aferate reeyobotiin biran ga'u ture. Kanaaf Waaqayyoo akka inni reeyobotiin ijaan arguuf warra Geraariin burqaa kana lama biraa akka inni darbuuf duukaa buuse. Kaayyoo Yisihaaq ofiisaaf qabu maayinni Yisihaaq kaayyoo akkamii ofiif qaba? Maayinni Yisihaaq ishee kana gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Yisihaaq immoo maayinni murtiin isaa maal ture? Yaadi isaa maal ture? Akkaataan dubbii isaatii maal ture? Mee namichi kun isa kana of ilaalla. Tokkoffaa iddoo yookaan burqaa yeroodhaaf toleef kakuutu raawwate jechuudhaan kakuusaa duraa isa jalqabaa Yisihaaqin irratti afuudhaaf baay'ee abbalee ture, baay'ee yaadee ture. Yeroo tokko tokko darbinee waa ilaaluu hin beeknu. Ituma kaadhimaa keenya godhannee jiru dhiira tokko irratti dabarree kan biraa ilaaluu kan biraa riisarchi gochuu hin beeknu. Yeroo baay'ee isaa ijoollee onlaayinii keessuma bara ammaa kana ola deemaa ammaa kana kan rakkisu namoota kaleessa dheengadda fuudhanii haadha manaa hiikan. Kaleessa dheengadda fuudhanii haadha manaa tuffatanii kan biraa fuudhuu barbaadantu ijoollee baay'ee ni kaa'ee jira. Jaalalaan qabee jira. Nama sana irratti riisarchii hojjechuun barbaachisaadha. Namni itti heerumu kun nama akkamiiti? Namni isin jaalladhe kun nama akkamiiti? Nama galgala naaf ta'uudha? Boqonnaa naaf ta'a? Aara galfii naaf ta'a? Maatiin isaa maatii koon kabaju? Nama sana qorachuu danda'u nurra jiraata. Dubbiin dubbii onlaayinii miti. Galgalaaf boqonnaan ta'a. In qorannu taanaan gaaf tokko duukaa qullaa dhaabbanna. Salphachuutu jira. Kanaaf nama qabdanii wajjiniin gaa'ela dhaabbachuuf jettan sirriitti qorachuu sirriitti isteedii qorachuun barbaachisaa. Eessa manni kee? Eessa waldaan kee? Lubni kee eenyuudha? Paastiriin kee eenyuudha? Meestii obboleessi kee eenyuudha maqaan isaa? Meestii firoonni kee eenyu maqaan isaa? Obboloota kee keessaa nama meeqa dabarsiifta? Akkaataa walitti dhufeenya keenyaa kan akka beekaniif qeesii waldaa keetii na barsiisi, godinyaa kee na barsiisi, maatii kee na barsiisi, firoota kee na barsiisi. Atis akkuma kana kan kee barsiisi. Isa booddee namichi kun dhugaaf deema moo sobaaf deema kan jedhamu ergitanyaa bira ga'uu dandeessa. Namoonni tokko tokko fuuluma arganiitu fajaju. Jaldeessuu fuula bareeda nama miti. Dibateennaan, uffateennaan fuula bareedeef duukaan fiigiti. Galgala boqonnaan ta'u. Mataa filateef duukaa hin fiigin. Galgalli isaa boqonnaan ta'u. Abidda ta'uu danda'a. Rakkina ta'uu danda'a. Of harkaan of ajjeesuu ta'uu danda'a. Sirriitti waan gootan kana itti qorachuu keessa deddeebitanii ilaaluutu isinirra jiraata. Salphatanii boorratuun salphatiin qorachuu wayya waan ta'eef. Kanaaf namichi kuni burqaa isa jalqabaa kana utuun qoratiniitu maaliif Waaqayyo irra Geraariin na duukaa buufteetu mataa bu'aafata uruu dhiiba yeroo hundumaa. Ilaa obboleettiin tokko sababa Waaqayyo gaa'ila kee gidduu galee rukuteef uruu dhiibdan jeeqamta. Uruun dhiibin keessatti duutii waan jiruuf dursee adda si baase Waaqayyo. Inni lammaffaan dadhabbii ofii isaatiin yookaan immoo humna isaatiitiin waan kakuun isaa raawwatu itti fakkaata. Waanuma birrii qabnuun, malkii qabnuun, dandeettii qabnuun waan kakuu raawwachiifannu isinitti fakkaata. Hin goominaa warra akkasii. Birriidhaan hin raawwatu, malkiin hin raawwatu. Waaqayyo ofii isaati dhimma keenya nuuf xumura. Sadaffaa irratti kakuu Waaqayyo seeneef humna isaatiin kan raawwatu fakkaate garuu Waaqayyo hin dide. Erga nuti humna keenya finne, erga nuti karoora keenya hundumaa xumurreetu Waaqayyo ofii isaatii dubbiinuu jalqaba. Ishi Waaqayyo maaliif burqaa Yisihaaq irratti warra Geraariin dhiisere? Ishee kana gaarii godha dhaggeeffadhaa. Maaliif dhiise? Maaf Waaqayyo gaa'ila kee irratti warra hamatan warra arraba daddabarsan dhiise? Maaf Waaqayyo lola sitti kaase? Maaliif namni sirratti kaa'a yeroo hundumaa? Ishee kanatti yaada.
maaliif akka Waaqayyo burqaa Yisihaaq irratti warra Geraarin dhiisee tokkoffaa dhaggeeffadhaa isinitti hima. Yoo lolli itti ka'e malee Yisihaaq iddoo yookaan bakka buufate sanaa socho'uu waan hin dandeenyeef, Yisihaaq irraa Sifiinaa irraa socho'uu waan hin dandeenyeef, Waaqayyo kan inni fayyadame loltoota warra Geraarin fayyadamee Rehobootii fi Shaaloomiin akka inni argatu godhe. Yeroo tokko tokko gaa'ila qabachuuf kaadhimaa taasofne sana laphee dandeenye dhiifnu waan hin qabneef Waaqayyo dhaqee laphee namichichaa keessa jibba kee kaa'ee akka inni si wajjin hin haasofne godhee si akka inni jibbu godheetu gargar isin baasee siif kan kee isa haaraa sii laata. Yeroo tokko tokko sababa nagaa qabduuf mana madaamii keetii ba'uun barbaaddu, Waaqayyo garuu eebba haaraa sii kennuuf, kan biraa sii dhangalaasuuf, qabeenya haaraa sii kennuuf, ituman jaallatiin siif madaamii kee nama akka walitti bu'ee hin beekne qodaa cabuu irratti ta'uu waama garaagaraa irratti ta'u walitti isin buusee mana sanaa isin baasa. Kanaaf lafa nutti tolee lafa nutti mijatee ba'uun barbaadnu amalli keenya. Kanaaf Waaqayyo lola fayyadama, qilleensa lolaa fayyadama. Inni lammaffaanii waan Yisihaaqiif hin taane laachuuf hin barbaanne Waaqayyo. Sababii Waaqayyo warra Geraarin Yisihaaqitti ergeef dhala isaati Yisihaaq. Isatu manaa baase simboqochiisaatti hin jedhe. Waan isaaf hin taane laachuuf Yesuus Kiristoos. Baran jiraadhu keessatti ana takkaalenyiidhaaf eebban taane, kabajan taane, mul'atan taane Waaqayyo hin kennin. Harka kee ol kaasiin dubbadhaa asirratti naasaa. Waan siin taane, waan siin malle Waaqayyo raawwatee siin kennin. Inni sadaffaan gara duraatti akka inni deemuufitu lolatti kaase Waaqayyo. Mul'ata isaa akka inni gara fuulduraatti siqsuuf. Ishii lolli Yisihaaq irratti ka'e kun lola akkamiiti? Tokko lola aboo hin qabne. Dhaggeeffadhu. Lola keessa kan jirtu. Nan jeeqamechaa kan jirtu. Manni kee jeeqamaa kan jiru. Jireenyi kee jeeqamaa kan jiru. Afurri kee jeeqamaa kan jiru. Waldaati keessa jirtu jeeqamaa kan jiru. Tokko lola aboo hin qabne